dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Akkamitti nu hin gowwoomsine kutaadhumaa. Kutaa darbe keessatti tooftaa akkamii fayyadamanii akka nu gowwoomsan fakkeenyotii baay'ee ilaalleerra. Armaan gaditti immoo tooftaalee kanaa fi kanneen biroo akkamitti akka hojiirra oolchan tooftaa ittiin amansiisanii fi adeemsa isaanii akkasuma tooftaa kennaa isaanii irratti qabxiilee dabalataa ilaalla. Adeemsa raawwatiinsa isaa. Mootoleen baay'een uummata fedhii isaanii jala bulchuu fi kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf tooftaalee baay'ee fayyadamanis yeroo baay'ee sadarkaa raawwii irratti garuu kutaalee armaan gadii jalatti cuunfamee taa'uu ni danda'a. Tokkoffaan abdachiisuun. Kennaa fi tooftaalee adda addaatiin sossobanii amansiisuu. Lammaffaan mirga ati kabachiifattee turte sirraa mulquun dhiibbaa uumanii yeroo dhimmicha fudhattee deebisanii eeyyamuu. Sadaffaan dinniinaa fi sodaachisaan si rifachiisanii sochiirraa si dhaabuu fi fedhii isaanii jala si bulchuu. Afraffaan gara tarkaanfii humnaatti akka deemaa jiran tarkaanfii salphaa fudhachuun agarsiisu. Fakkeenyaaf namoota muraasa hidhuu fi miidhaa irraan ga'u. Shanaffaan tarkaanfii humnaa guddisaa deemanii sochii si dhabsiisanii harka kennisiisuu fi to'achuu. Jahaffaan erga sochii kee humnaan dhaabsisanii booda humnaan harka kennisiisuu fi to'achuu turan kana akka nageenyi dirqamaa dhufuuf deebisanii laaffisuu fi hojii waliigalchuu hojjechuudha. Itti aansuun tooftaa isaan ittiin amansiisan ilaalla. Amansiisuun tarsiimoo isaanii furtuu taatee osoo jirtuu raawwii irratti tooftaalee armaan gadii hordofuu danda'u. Tokkoffaan bifa deebisanii mormuun danda'amuun gaaffiileen gaafataman akka deebii argatan hooggantootatti himanii iccitiin qabaa isin biratti haa hafu yookiin miidiyaatti hin baasinaa jechuudhaan afaan qofaan waadaa seenuu. Lammaffaan yeroo gaaffiin dhiibee dhufe rakkoo xaxamaa biyyattii fi haala keessa jiran guddisanii mul'isuun akka ati gaaffii kee dagattuu fi hojimanee isaanii hojjettu yookiin rakkoo isaanii furuuf akka ati isaan gargaartu si amansiisuuf yaalu. Sadaffaan yoo akka ati gaaffii kee dagattee hojimanee isaanii hojjettu si gochuu dadhabanis yoo xiqqaate akka ati rakkoo fi muddama isaanii hubattee sochii kee dhiiftee harka marattee isaan eegdu si gochuuf yaalu. Afraffaan yoo kunis isaaniif milkaa'uu dhabe akka rakkichi furamuufis akka hojjetamaa jiru bifa dhoksaatiin hooggantootaa fi namoota dhiibbaa uumuu danda'anitti himuudhaan akka ati isaanirraa abdii qabaattu gochuudhaan qomoo kee jidduutti callifnee eegnamoo hin eegnu falmiin jedhu akka uumamu godhu. Yeroo garaagarummaan yaadaa uumame immoo akka wal qooduun hin uumamne isaanuma haa eegnu jedhamee waan murteeffamuuf alkallattiidhaan hojii dirqisiisuu hojjetu. Shanaffaan yoo kunis hin danda'amne rakkicha furuuf akka hojjetamaa jiru ifaan miidiyaa irratti dubbachuudhaan ummata irratti dhiibbaa uumanii oduu dhagaameen akka ati humna bu'uuraa ummataa dhabduu fi ummannis of dagatee si bira hin hiriirre godhu. Tooftaalee armaan oliitii fi kanneen biroo fayyadamanii karaa namoota aangoo gadiirraa hanga aangoo olaanaa akkasumas namoota dhageettii olaanaa qaban fayyadamanii amansiisuuf yaalu. Tooftaalee kennaa. Nama amansiisuu fi humna guddifachuuf tooftaa kennaa fayyadamuun durii kaasee hooggantoonnii fi namoonni dhiibbaa uuman biroos fayyadamaa turan. Kennaan kennamu kun abbaan qabeenyichaa kan isa kennu kan dhuunfaa yookiin mootummaa yookiin mirguma isa fudhatu san ta'uu danda'a. Kan inni kennamus nama dhuunfaaf kutaa hawaasaatiif yookiin ummatichaaf ta'uu danda'a. Deebiin mootummaan gaaffii ummataatiif kennu kiisha isaatii osoo hin taane duraanuu mirga ummataa qabeenya waloo fi kan ummataa ta'e aangoo bakka bu'ummaatiin kan qabatan gaaffii ummatarraa dhiyaatuuf yookiin gaaffii malee kennuun kan irraa eeggamu ta'uu namoonni baay'een ni dagatu. Dagachuu isaanii kana mootummoolenis hojii isaanii dirqamaa kana akka inni ummaticha abbaa mirgaa biratti galata addaatti ilaalamu gochuu yeroo barbaadan dhoorgachuu akka danda'anii fi fedha isaaniitiin akka ta'e mul'atuu fi amanamu yaalu. Ummannis hojii isarratti hojjetameen waan callisee ilaaluuf mootummoonnis kennaa kennuudhaan hawaasicha kutaa hawaasichaa fi namootii dhuunfaa amansiisuu fi to'achuuf itti fayyadamu. Isa kanas karoolee fi gulantaalee armaan gadiitiin raawwachuu danda'u. Tokkoffaan gaaffii ummataa deebisuun hojii mootummaa isa ijoo ta'uu akka ati dagattee gaaffii deebisuun inumaa akka waan mirga isaaniitti hoggaa ati ilaaltu si to'achuuf jecha gaaffiilee kee keessaa isa salphaa barbaadanii deebisu.
Lammaffaan yoo ati gaaffii koo deebisaa jettee dhiibde waan waadaa siif seenan sirna raawwii fi kennaa isaa bareechuudhaan miira akka waan ati kennaa guddaa fudhatte fakkeessu uumanii deebisu. Kallattii kanaan mirga kee sadarkaa warri biraa har'a argateen madaaluu osoo hin taane isa kaleessaa bara hacuuccaa dukkanaa sana qofaan madaalu. Isa kaleessaa kaasanii waliin madaaluu fi manguddootii umrii dheeratan kanneen hojii isaanii kana galateeffatan afgaaffiin guddisanii dhiyeessuun adeemsa miidiyaa isaanii kan baramedha. Sadaffaan yoo ati gaaffiileen hafan haa deebi'an jettee dhiibbaa gochuu itti fuftee si amansiisanii dhaabuu dadhaban deebii biraa bilcilijjettu kan bu'aa addaa hin qabne deebisanii afaan si cufsiisuuf yaalu. Afraffaan ammas yoo ati deebiin koo hafe haa deebi'u jette yookiin gaaffiilee biroo gurguddoo qindeessitee dhiibbaa uumtee yoo gaafatte gaaffiilee kee keessaa kanneen warra duraan deebii argatan caalan deebisuuf akka hojjetamaa jiru himuudhaan haasaa qofaan miira gammachuu uumuuf yaalu. Shanaffaan gaaffiin uummataa osoo hin qabbanaa'in yoo dhiibee dhufe gaaffiilee kee duraan deebii argate caalaa gaaffii kee biraatiif sadarkaa murtiin akkasiif deebifamu murteeffameera jechuun osoo murtiin sun harka kee hin galin oduu murtaa'eera jedhu qofaan akka ati gammaddee dallansuu dhiiftu godhu. Jahaffaan yoo gaaffii fi dhiibbaan uummataa kan murteeffame haa raawwatamu kan hin murteeffaminis haa murteeffamu jedhu yoo dhabame murtaa'eera jechuu qofaan uummanni dagate waan murtaa'e sana raawwachuu laaffisu. Yoo dhiibbichi hirriba isaan dhorge garuu yeroo hojiitiin ala halkanillee olii gaffi fiiganii raawwachiisuu danda'u. Torbaffaan gaaffiin uummanni gaafate osoo harka hin galin yoo haasaa qofaan gowwoomuu dhiisee dhiibbaa guddisaa itti fufe waan akka kennamuuf murteeffame osoo murteessuu fi kennuu fedha hin qabaanne dirqamaan murteessan yoo ta'e erga gara raawwiitti seenanii tooftaa adda addaatiin akka ati hin fayyadamne guduu sitti ta'uu danda'u. Yookiin qaama biraa kan yeroo biraa dhiibbaa isaanitti uumeef dabarsanii kennuu danda'u. Saddeettaffaan yoo tooftaaleen gowwoomsaa armaan olii hojiirra ooluu didee dhiibbaan itti fufe waan gara fuulduraatti yeroo barbaachise deebisanii harkaa fuuchuun mijaa'u deebisuuf. Fakkeenyi kana magaalaa Finfinneetti lafa kaaree 1,174 bara 1991 lakkoofsa kaartaa 38,866 kennamee erga fuudhamee booda hoggaa majlisni federaalaa muugu deebifamee fudhatameedha. Saglaffaan yoo wanti harka kee gale akka sirkaa hin baane dammaqxee eegdee fi gaaffiilee kee biroos osoo walirraa hin kutin akka deebi'uuf gaafatte waan deebisanii fudhachuuf karoorsan sana yaada isaanii dhiisu. Tooftaalee fi adeemsa kutaalee adda addaa keessatti hanga ammaa ibsaman akka ittiin wal barruuf deddeebitanii yaadataa dubbisuu fi dhimmicha irratti mari'achuu gaafata. Marii keessan keessatti isinis tooftaalee adeemsa biroo taajjabdan dabaluu dandeessu. Rabbiin ummata keenyaa fi biyya keenya nagaa haa godhu. Barreessaan Ustaaz Ahmadiin Jabal kan dubbisee isinii dhiyeesse an Hamzaa Leenca Islaamaati. Hayyigaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. Hordoftoota dhaamsa toltu barruun tun xumura isiiti. Inshallah barruudhaan namni dubbisuu barbaadan peejii Ustaaz Ahmadiin Jabal jala seentanii guutuu isaa harkachuu dandeessan. Kutaa tokkoffaa fi lammaffaa amma dura dabreeyoonii fi hin harkatin as jala isinii kaayatiin jira laaluu dandeessan. Dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha ergaa kanarraayis akka beekumsa horattan abdiin qaba. Sheer godhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatiin wal agarru. Wassalaamu alaikum nagayannaa tura.